Makinyata yaanu wirtu imala itti aanu. Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa isin qabu jechaa kun qophii keenya beellama sanbataati. Egaa beellama sanbataa gaafa jennu daawwattoota keenya beellamannee sagantaa babbareedaaf miidhagoo ta'an biraan gahuudhaaf tokko jennee har'a daawwattoota kan hordoftoota wiirtuu miidiyaa beellama taati kan nuti jirru isin beellamanna daawwattoota keenya nuti qophoofni dhangaa miidhagoo babbareedoof mi'aawoo ta'an isiniif dhiyeessina. Isin ammoo beellama keenya kabajaati kana booda torbee sanbataa nuuf argama nu daawwadhaa isiniin jenna. Egaa beellama kana isin biraan ga'uun kan isin faana turru ani Lalisaa Alamuu Sittiina Hajii fi Lubee Girmaa waliin ta'uudhaan gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo Firaa'ol Abrahaam ana waliin jira. Nu waliin jira difama agaa xumuraatti akka nu faana taatanan isin afeera. Egaa kun beellama keenya sanbataati. Har'a tokko jennee jalqabnee jira. Mee torbeen keessan akkam ture simarraan ka'a Lalisaa? Egaa torbeen keenya torbee hunduu argaatii jirudha. Karaa YouTube chaanaalii keenya akkasuma Facebookii fi sooshaal miidiyaa irra jira. Yeroodhaaf saatalaayitii irraa hin korin jirra. Yeroo muraasa booddee saatalaayitiitti kan baanu taasumaan kanneen nu gaafataallee jiran hedduudha. Haa ta'uti garuu torbaanota kana keessa dhimma hojiidhaan wal qabatu hojii oomishuu sagantaalee hojjechuu irra jirra. Isin immoo torban dabarsine kana gara Amboo imaltaniiti kan isin tursanii torbeen keessan akkam ture kan darbe Lubee ani immoo ati na gaafatte ani immoo achi dabarseen gaafadha. Torbeen keenya torbee gaarii ture torbee hojii gaarii ture akkuma beekamu gaa torbee darbe keessa ammoo ture Amboo biyya dhiiraa biyya goota kan jedhamu keessa turre baay'ee hojiidhaan biizii taane umurii keenya dargaggummaa kanatti biizii hin taanu kananis immoo biizii jechuun garuu maal jechuudha? Yeroo dhabuu nutti fakkaata. Biiziin kun afaan Ingiliffaa fi sochii guddaarra turre immoo yeroo sirriitti akkam. Ani Ambootti waan biizii jedhama afaan Oromoo dhuftanii natti fakkaate garuu hojiidhaan sardamni turre hojiitti baay'ee qabamnee turreedha natti fakkaata. Yeroo baay'ee namoonni garuu biizii ma turre jedhamu. Afaan kun afaan Ingilizii irraa kan dhufe natti fakkaata garuu biizii gaafa jennu amma dubbii keenya keessatti afaan Ingilizii kana gahuma makaa deemtu inni raanfatta afaan Oromoo yeroo tokko galumsa afaanii duukaa jechuun maal jechuudha jedhee si gaafadhe malee na dhibeenii miti. Egaa torban kun torban gaarii hunduma keenyaaf iyyuu ture daawwattoonni keenya kanneen nu daawwatanis kanneen waajjira mootummaa hojjetan ta'uu danda'a kan hojii dhuunfaa hojjetan ta'uu danda'a. Egaa har'a immoo sanbatadha. Bor warri mana amantaa deemanii deemu warri irra ganama dhaqaa turanis ni jiru. Garuu guyyaa kana wal beellamu jechuudha namoonni. Sababni wal beellamaniif torbee waan dhimma hojiif ta'uu danda'a dhimma dhuunfaaf ta'uu danda'a keessattuu guyyaan kun guyyaa wal beellamanii wal arganidha. Dhimmoota garaagaraaf nuti ammoo kan daawwattoota keenya beellamannuuf dhimma bashannanaa dhimma bohaartii dhimma addaa wiirtuu miidiyaan tamsaasu daawwattoota keenyaaf waan gaariidhaaf isaan beellamna. Tokko jennee wiirtuu miidiyaa irraa sagantaa beellama sanbataa sagantaa bashannanaa addaatiin kan yeroo hunda isin beellamnu ta'a sanbataa nurraa nafinaa isin jenna beellama keenya daawwattoota keenyaatiin kanaan eegala. Wanta nama gammachiisu immoo biyya beellama sanbataa kanatti jalqabni torbee kana keessa immoo torbee Hacaaluu Hundeessaa jedhamee faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin moggaafamee jira. Torbee kana keessatti jalqabu kennaan dhugaa nama boonsa. Egaa torbeen kun torbee addaati. Torban Hacaaluu jedhamee labsamee jira. Mee torbee kana akkamitti ilaalta Lubee? Torbee Hacaaluu haasa'u qondira xinnoo waa'ee Hacaaluu Hundeessaa. Baroota darban keessaa waa'ee goototaan dhageenya Taaddasee Birruu gootaa dhaloonni barate gaaffii mirgaan gaafataa Hayilee Fidaa dhaloonni qubee isaa harka isaan barreessuu qaba jedheetu kan inni seenaa hojjete. Seenaa kana garuu gurra keenyaan dhageenya namoota irraa dhageenya barreeffamee kitaaba irraa argina. Hacaaluu Hundeessaan garuu goota bara keenyaa teenyee waliin buna dhugaa irraa gorfamaa waan gaarii irraa barachaa goota dhageenyadha. Goota jaarraa keenyaa jechuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf Hacaaluun taatee jaarraa keenyaati. Yeroo baay'ee waa'ee goototaa seenaadhaan dhageenya malee akkas nu keessatti paartisipeet goone yookaan immoo qaamni nuti beeknu jiru irra caalaasaa jechuudhaaf. Waa'ee Hacaaluu garuu nuti seenaa dhalootaaf dabarsinuudha. Ijoollee keenyatti seenaa isaa himuu dandeenya. Taatee keenya waan ta'eef dhaloota keenya waan ta'eef jechuudha.
Kanaafuu dhaloota isaa ta'uu nama boonsa. Waa'ee Hacaaluu simmas bira dhaabbatanii dhaloota biraatti haasa'uu nama boonsa. Egaa Hacaaluun akkuma maqaa isaatii dhaloota har'aa kana caaleeti kan inni darbe. Keessumaayyuu ammoo dhaloota isa dura jiran illee waa hedduudhaan caalee nullee akka Oromootti mataa wal qabanne gaaffii mirgaa akkamiin gaafatama? Hojiin industirii muuziqaa Oromoo akkamittiin hojjetama? Hojii muuziqaa keessatti ammoo miirri jaalalaa maal fakkaata? Miirri qabsaa'uu maal fakkaata? Jireenya hawaasa ofii ofitti fudhatanii waliin jiraachuun maal fakkaata jedhu Hacaaluu irraa waa hedduudha kan baranne. Artistiin akka artistii tokkootti Hacaaluu irraa waan barate qaba. Akkamitti muuziqaan akka hojjetamu, walaloon akkamitti ta'u, waa'een gaaffii gama muuziqaatiin jiru maal akka ta'u waa hedduu barateera. Hawaasa keessatti jireenya siyaasaa keessatti waan irraan baratamne hin jiru. Addunyaan rakkoo erga Hacaaluun wareegame biyyatti kana qaqqabee guyyaadhaa guyyaatti gabaasaatii kan isheen turte. Amajjii baatiin bara 2020 amajjiin keessa baatiin kun keessa gara guyyaa 29 kaasee haga bara 2023 kun dhufu dhiyoo kana qabbanaa'utti rakkoon sababa wareegama Hacaaluutiin biyyattiin keessummeessaa turte guddaa ture sun dhiibbaa Hacaaluun uumuu danda'eedhaan jechuudha. Namni tokko ni dhalataa, ni guddataa, ni du'a isa jedhamu miti jechuudha. Seenaan qabsaa'ota Oromoo fi gootota Oromoo waan jiraataniif tokko, waan itti dhalataniif tokko, biyya keessatti dhalataniif, biyya irra jiraataniif keessatti deebi'anii awwaalamaniif deebi'anii lubbuu isaanii aarsaa kafalaniiti kan isaan jiraachisaniin illee bu'aa wareegama isaaniitii fi kan har'a bifa miidhagaa kanaan akkasittiin teenye daawwattoota keenya beellamannee itti haasofnu bu'aa akka namoota haceefaa buusaniiti jechuu dandeenya. Waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Kana keessatti har'a beellamaaf bashannanaaf daawwattoota beellamnee waa'ee Hacaaluu yaadachiisnee yeroo isaan itti gaddan miira hin taane keessa galan gochuu osoo hin taane torbanichuma torbaan Hacaaluu jedhamee labsameetii jira. Wareegama Hacaaluu hordofee hojii gurguddaan hojjetamaniiru. Isaan keessaa faawundeeshiniin Hacaaluu hundeessaa tokko Awaardiin Hacaaluu fuuldura keenya sanbata dhuftu kana deema. Akkasuma torbeen kun illee akka labsamu godhamee jira. Torbeen kun garuu faawundeeshinii sadarkaa faawundeeshiniitti labsamuu qofa osoo hin taane akka biyyaalessaatti labsamuu qaba jenna akka wiirtuu miidiyaatti. Egaa mee Hacaaluu akkamiin jaallattu, hojii isaa keessaa maal dinqisiifattu kan jedhuttan isin ceesisa. Sirbi Hacaaluu gurra keessaa na iyya eenyu akka Hacaaluu gurra nama hundaa keessaa iyya. Yeroo baay'ee wantoonni inni fayyadamu jecha dubbii qolaa kan jedhamudha. Jecha namoonni baay'een keessa isaanii baasanii dubbachuuf sodaatan dubbii kana qolarra buusee kan jedhan sirbu. Garuu wantichi seenaa Oromoo keessatti waan eega guddaa qaba. Waan akkasii ta'edha kan sirboota isaallee baay'ee. Mee sirba isaa keessaa tokkorra nuuf hawwuuf ture moo garaagara naan ayyee sidii eegala. Mee nu eegali waan olmaan kee ulfaatee ka'anaaf finaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan afaan argitee anoo humnaan qabu waa tokko sin godhuu du'ee baaduusillee ansin irraanfadhu. Hedduu namatti tola. Gaa waama. Magara kolaalta. Kan sittiin ani sirbine eenyu sirbare akkasumatti mi'aatti illee sirba ceekee akka jaallattu irraa. Akka waa'ee sirba kanaatti akka deemaa jirtan kanaan akkamii jechuun isa bara dhufuuf kaadhimamuu barbaadu. Namoota sirba hacee sirban jedhaman warra kaadhimaman keessaa jiru. Lubeen keessa dandeessi. Mee kan keessin ilaalla daawwattoonni naa murteessan. Yaa akkasii Hacaaluu gaaffii. Ani sin gidduu dhaabbadhee sin dorgomsiisaa rakkoo hin jiru. Walirraa fagaanne kunoo dugda garaa taane natti dhiiste deemtati soo seenaa garaan baane achi buuteen kee dhabame akka miila bakarwaare bareeditti amaash gamaa wal jaalachaa wal dhabnaare. Waliin dhabdan yaa. Egaa. Tokko sirbeetu taa'u. Yeroo sirba
kanuma keessa lamaan gara garanaan dhaggeeffadhe sagalee kana gidduutti eessaan sirbaan hin jiru. Yoon sirbes komii guddaa dhalachuu danda'a. Garuu akkuma waan sirbeetti sinduukaa sirbaan oolee daawwattoonni keenya taajjabaa waan turanii fi yeroodhaan qabadhee dhuman isin bira darbaga. Egaa kana yoo jennee isinis imala keessan Ambootti taasistaniin sirbaa caaluu namoota sirbisiistanii namoota adda addaa irra tureeti kan ture. Miira akkamitti ture Amboo irratti namoonni sirbaa caaluu akkam jaallatu akkamitti sirbu? Dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa Amboo yeroo deemne keessatti namoonni hedduun noormaali karaa irratti yeroo socho'anii tishartii suuraa isaa qabu namoota baay'ee irratti argaa ture. Jaalala isaaf qaban bakka yuunivarsiitii Haacaaluu Hundeessaatiin kaampaasii moggaafame bira namoonni garaagaraa bakka garaagaraatii dhufaa suuraa achi irratti ka'aa turani. Kan jaalala hammamii akka isaaf qaban arge nuti akka artistiitti sabina. Magaalaan Amboo akkuma beekamu biyya inni itti dhalatee guddateedha. Nama akkam garaa laafessa akka tures dhagaa turre luree yaadatte taanaan namoonni hedduu akkam garaa laafessa akka ture akkam akka isa jaalatan namoota hedduu gargaaraas akka ture dhageenyee jira. Namoonni hedduus immoo sirba isaa sagaleedhaan nuuf jedhanii jirani. Isa keessatti kan yaadadhu mucaa. Churchiidhaan dhufa. Isaa ta'ee churchiidhaan dhufa. Sirmaacee garuu hin beekan. Sirrimatti sirbee ka'ee akka churchii dhufe yaadate. Kun egaa jaalallu maaceedhaaf qaburraa. Egaa sirba san xiqqoo ishee akka piroomooti jechuudha. Namoonni akkamitti akka sirbu kan jedhu piroomoo waan daqiiqaa lamaa daawwattoota keenya biraan geenye guutuu sagantichaa garuu kophaatti gaafa guyyaa wareegama ceenitti yaadatamuu fi gaafa waardaa cee kan daawwattoota keenya biraan geenyudha. Ammaaf garuu namoo akkamittiin sagalee isaa fakkeessee sirba yookaan miira akkamii qaba wallee aceef kan jedhu daawwattoota keenya biraan geenye deebina. Daawwattoota keenya piroomoo kana daawwannee walitti deebina yeroo gaarii. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa har'a stuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee naannoo Calcalii yookaan Saarbeet jedhamu irraa baanee egaa kiiloomeetira dheeraa deemnee magaalaa Ambootti argamnee jirra. Kololanii kololaliisa likkisee koo naaraatiin gadhiisa. Galgaloo koo gullalleen kan tuufaa galgaloo koo rabbichuu ture galgaloo karaan Finfinneen baasee. Jirra 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 jirra. Jirra 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 Orroleere agoota koo asiin gadi gadi agoota koo Orroleere agoota koo galgalooto gudlalleen kaan tufaa galgalooto gaara michuu ture galgalooto galaan Finfinneerra akka shurrufkaan hacaaluudha shurrufkaa ofi fooliin hacaaluudha nama hundaa funyaan seentu ni goota. Namni Amaarifa qofa danda'ullee sirba isaan namni hunduu kan dhaga'udha. Kaampaasii Haacaaluu Hundeessaatti barachuu fi gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Jirra 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 jirra. Orroleere agoota koo yaa malkaas disa agoota koo orroleere agoota koo. Tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati.